Kaisuma jalaju Rufa Bohar City Odo arkahin kufne Yadaf sila kifti Kaisuma jalaju Rufa Bohar City Kaisuma jalaju Rufa Bohar City Odo arkahin kufne ya dafsida kifti. Oltiin nagaa kabajamtoota daawwattoota keenya TV Hararirraa yeroo hundumaa ka gama keessan kadabru sagantaa keessummaa keenya kan guyyaarraa takka jenne jalqabuuf ka qophii xumurreetti ka jirru sagantaa keessummaa keenya kan guyyaarraatiin ka nama artii barreeffamaa irratti dandeettii isaa agarsiisaa jiru tokko yookaan immoo dardara lafaa dhufaa jiru tokkoon kan wal isin barsiifnu taati mee maqaa isaa himuudhaan isumarraan kan wal barru taati walaa barru. An Ilyas Abdullah Muhammadin Jama Barata University Haramaya Department of Medicine waggaa shanaffaati. Yeroo ammaa immoo kitaabaan waggoota dheeraadhaaf barreessaa ture. Egaa deemsa dheeraa booda eebbisiisuuf torbee tokko qofaatu hafe guyyaa lakkaawwachaa jira jechuudha. Amma kanarraan jira. Kanaaf. Ajeka keessattuu kitaaba barreessaati yookaan immoo barreessitee xumurtee jechuudha eebbaaf ka qopheessaa jirtu. Kana malee immoo barataa meedisinii waggaa shanaffaa barataa kan jirtudha jechuudha. Hojii lama wal bira ofaati kan jirtu keessattuu hojii gurguddaa jechuudha. Mee jalqaba mata duree kitaabicharraa yookaan kaanu taate kitaabichi mata dureen isaa Ijabanaadha. Ijabanaan maali? Ijabanaan waa'ee jimaatii miti. Ijabanaan waa'ee sammuuti. Ayyee. Sammuu banamteetu ijji sirriitti akka banamtu godhaa yaada jirraaye. Gaa maqaan hiika sookoo fi hiika soorgoo qaba. Akkaataa ija banaa namni hedduu alarraa ilaalee. Anilleen hanga ammaa gaafiin sooshaal miidiyaa gubbaas taate qaamaan yeroo harkan namni kitaaban harkin gaafiin baay'een gaafatu. Ayyee. Waa'ee jimaati. Keessattuu gaa Harargee keessa wanni beekaman Harargee fi jimaan hidhata cimaa qaban. Akka hawaasattis jireenyaas jechuu dandeessa. Sunif anilleen gama kanarraa waan ta'eef waa'ee jimaa kitaabni kee waa'ee jimaati jedhee namni gaafatu ni jira. Ta'us kitaabni xiqqoo kallattii gara bahaa kana barraawaa turerraa adda. Kitaabni gama kanatti yeroo baay'ee barraawaan asoosama, seenaa fi waloloodha. Garuu kitaabni kun gosti isaa gosa namoota kaka'umsa namoota godhuudhaaf fi dandeettii dhuunfaa guddisuu irratti xiyyeeffatu kitaabni kun jechuudha. Kanaaf Ijabanaan waa'ee jimaa osoo hin taane waa'ee dammaquu, waa'ee sammuu fi akkamitti akka bilcheessuu danda'an, sammuu immoo wantuma agarru kana akkamitti sirriitti akka harkuu dandeenyu. Kanarraa gara bahaa kana wanta manguddoo hin jettuu jira. Ijji gaara duubatti waa hin agarre tan mutaadhaan of keessaa guuranii jedhama. Kana jechuun ija banachuu jechuun tanuma agarru tanaa miti tawaa agartu jechuudha. Isii tana banuu miti. Isaa tanaa miti jechuudha banuu kasi nu barbaachisa. Sammuudha jechuudha nu barbaachisa. Isii suniitu ijjummaan tunu waan sirriitti agartu takka godha. Kana gara fayyaatti illee waggaa wal qabsiisnu qaamuma ilma namaa hundaafuu ajaja ka dabarsu sammuudha. Sammuu fayyaatu ijjillee yoo fayyaadate akka sirriitti waa agartu godha jechuudha. Isuma kanaan wal qabsiiseeti ija banaa kan hin jees isa nutiif gara keessattuu kitaaba gosa gamanaatiin isa jalqabaatiis gama suniinis fayyadamuu hin dandeenyaa jechuudha. Kitaabicha amma keessa yoo buutee ilaaltu taate keessattuu waan dinqisiisoo hedduu akka of keessaa qabudha. Kana malee immoo hiikaa isaa akkuma tireefu jettee sorqoo fi sookoo qaba jechuudha. Jecha dhokataa hiikaa dhokataa fi ifa galaa akka qabudha. Kanaan amma namoonni hedduummaanuu yeroo kitaabicha jalqaba arguu fi yeroo keessa isaa bu'ee dubbisu hiikan isaa garagara akka ta'edha. Fakkeenyaaf ija banaa yeroo jedhamu naannoo baha kanatti keessattuu sammuu namaa keessa ka dhufu jecha tokkotu ture yookaan immoo hiikaa tokkotu kennamaaf jechuudha. Kun immoo maali? Ganama namni yeroo lafaa ka'u sammuu ofii si'eessuudhaaf yookaan immoo humna godhatee yookaan immoo ija hirriba irra turtisan gara biratti sochoosuudhaaf waa fayyadamaa takkaa buna haa taatu takkaa jimaa haa taatu waan si'eessitu wayii akka fudhatudha. Kitaabni kunis bifa saniin akka bakka buufteedha yoo kalaalu keessa isaa yoo kalaalu taate kan hojii wal qabsiisuudhaan mee aartii Oromoo kana yoo laallu keessattuu aartii barreeffamaa kana qaroominni isaa jalqaba jechuun bakki dhaloota isaa baha kana yeroo ammaa kana maal irratti argama gama baha kanatti?
Dhuguma akkuma jettee fakkeenyaaf kitaabni afaan Oromootiin barreeffame kan bara 1960 keessa barraa'e. Yeroo sun haalli akka dhaloota kanaaf mijataatti mijaan ture. Afaan Oromoo qubee ittiin barraa'uu uumamuu hin qabu ture. Lammaffaa immoo uummanni Oromootis bifa adda mirgaa qabu kanaan gurmaa'ee akka itti hin turre. Bara sun keessatti hayyoonni Oromoo fakkeenyaaf Dr. Sheekh Muhammad Rashaad biyya alagaa turanii kitaaba furaa afaan Oromoo jiru barreessanii turan. Eegas ammas Dr. Hayilee Fidaa kitaaba biroo barreessanii biyya alaarraa kan ergame ture. Keessattuu furaan afaan Oromoo kan Dr. Sheekh Muhammad Rashaadiin barraa'e afaan Oromoo gaara keessatti qabsaa'onni ganda keessa deemanii dukkana keessa barsiisaa turan. Haala rakkoo sun keessa jechuudha. Gamana kanarraa wanti hubannu ogbarruun Oromoodhaa kan dhalatee fi kan jalqabe gara bahaa Oromiyaa kana. Garuu sadarkaan amma irra jiru Oromiyaa irraa bakki itti du'e jechuu dandeessu gama keenya kana jechuudha. Kun immoo kan ta'uu danda'eef dhaloonni tokko kan waa barreessuu danda'u yoo waa dubbise qofa. Waa dubbisu waa hubata. Nama waa hubateetu immoo waa barreessa. Kanaaf gama kanaan aadaan waa barreessuu baay'ee gabbu'aadha. Sadarkaa jechuun hin jiru jaamurra ga'ee ture. Garuu xiqqoo waggoota lameen kanaaf waggaa kana xiqqoo wayyaawaa wanti abdii nama godhu ni jira. Garuu kun gahaa miti ni jira amma tokko. Yeroo hedduma fakkeenyaaf yoo kalaalu taate keessattuu dargaggoota bakkuma harka caalu jechuun baha kanatti isaa fudhannu baha kana ballee guutuma Oromiyaa keessattuu aadaan kitaaba dubbisuu baay'ee laaffataa akka jirudha jechuudha kan mul'atu. Kana malee mootuu dargaggoonni hedduun isaanii kitaaba dubbisuurra wantoota taateewwan Facebook irratti deeman laaluu irratti kan xiyyeeffatan. Mee akka dargaggeessa tokkotti dargaggoonni kun aadaa kitaaba dubbisuu kana akkamii godhan irra gaariidha jettee yaaddaati? Wanti aadaa kitaaba dubbisuu kun akkuma jechuun gara biyya keenya haa beekamu malee ardummaan keessa jiru ardiin Afrikaa tun ardii dukkanaati. Kanaaf warri adii wanjaan tokko jira. Warra Afrikaa jalaa yoo qabeenya tokko dho'isuu barbaadde kitaaba walakkaa kaayee wanjaamutu jira. Sababnis kitaabni mana isaanii jiraatullee kitaaba sun bananii hin ilaalan jecha kanaaf wanta akkas godhii jira jechuudha. Gara biyya keenyaattis yoo dhufne dargaggoon baay'een waan hin hubatantu jira. Beekumsi kun sadarkaa qaba jechuun haayiraarkii qaba. First daataa namni tokko amma anaaf yeroo akkatti haasofnu osoo haasa'in dura walumatti dhufu wanti jechuudha daataadha. Daataan kun walitti qabamee information ta'a odeeffannoo ta'a. Odeeffannoon kun walitti qabamee knowledge ta'a beekumsa ta'a. Beekumsa kana hojiitti hoggaa jiramoo wisdom ta'a jarree yeroo haayiraarkii waan kanaan ka'an. Kana jechuun Facebook hanga feene fayyadamnu. Scroll godhaa yoo deemnee yeroo keenya qisaasne maximum wanni argachuu hin dandeenyu information ta'a malee achirra dabree knowledge hin ta'u. Kanaaf kana immoo dargaggoon baay'een isuma Facebook irraa argamu kanaan beekamtii ittiin barbaadu haa taatu callisee ittiin bashannanaaf haa taatu kana beekumsa seehee odeeffannoo fi beekumsa itti wallaalee isa sun yeroo isaa gubaa jira kitaabaas dubbisaa hin jiru. Kun wantoota aadaa dubbisaa silaa carraa nuti qabnullee isa qancarsan jeen yaadu keessaa Facebook isa tokko jechuudha social media. Kanaaf dargaggoon wanti beekuu qabu waan akka kiyyatti kana fakkaatu Facebook guututti dhiisuu miti wanti bu'aa qabu ni qaba. Akkasumattis miidhaa ni qaba. Wanti hundinuu cinaacha gaarii akkuma qabu cinaacha hamaa ni qaba. Kanaaf isa kanarratti sirriitti adda beekanii nuti miti biyyoonni wanta kana kalaqanu hamma keenya hin fayyadaman hamma keenya itti miidhamaa hin jiran. Suniif social media kanas haa ta'u isuma kana akka sirriitti itti fayyadamuu dandeenyu beekumsa walii qooduu kan dandeenyu yoo dubbisne qofaa hajuun ani qaba. Kana hubachuu qaba dargaggeessa keenya akka kiyyatti qaba. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin quufne yaada si lakkiftii. Waa hedduu keessattuu waan bareedaadha akka kaasaa jirtu. Gama kitaabatti yoo deebinu taasisan fakkeenyaaf kitaaba afaan Oromoo kan barreeffaman hedduutu jira. Keessattuu amma erga jijjiiramni kun dhufe keessa kitaabota hedduudha kan magaalaarra oolaa jiru. Garuu mootu Oromoon kitaaba barreeffame kana dubbisuu dhiisi baatee magaalaa keessa deemuun itti ulfaatu jira. An fakkeenyaaf namoota kitaaba magaalaa keessa deemanii gurguran yoo kalaaltu taate kitaaba afaan Oromoo tokkoon gartuu achi keessa kitaaba harkarratti yeroo akkatti tuulanii hanga ofiin qixxeessan takka yoo kalaaltu taate kun maaliif ta'e jettame ati? Kun
Kunga waan baay'ee irraa ta'e ani akkaan fakkaatutti rakkina iddoo tokko qofarraa burqee miti. Wal xaxaadha. Fakkeenyaaf amma akka Oromootti ogbarruun sirnuma waa barreessuu dhiisite qubima afaan Oromoo kana keenya bocnee sirna jaaruun akka jaraatti yeroo waggaa dheeraaf ka ture miti tokko. Lammaffaa immoo Oromoon carraan barnoota baratee beekumsaan amma ani fakkeenyaaf yoo fudhadhe maatii keenyarraa ana farastiin ka barate jechuudha. Gara abbaa yoo deemne ka Oromoon abbaan abbaa isaa barate waggaa warra kaan warra keessattuu biyya tana warra kitaaba baatee deemu kitaaba afaan kaanii sun waliin wal dorgomsine xiqqaadha. Sadaffaan immoo hubannoodha. Inni guddaan amma jiru tokko jechuudha. Hubannoo yeroo jiru hawaasnis nuti bu'ummaan waan suni hangi qabnu gabu'aadha. Gara miidiyaatiinis gara qaama dhimmi kun laallatuunis gara nutummaan warrummaan waa barreessina jennus hubannoo uumuu irratti wanti goone xiqqaadha. Sunif wantoota gama kana hundaatu wali qabamee kana fide na fakkaata. Fakkeenyaaf ammaan yeroon kitaaba kana barreessu rakkinoo jechuun gufuu baay'ee na qunnama. Ilaalcha jechuun atuma kana abdiis kutachiisu baay'eedha jedhama. Hawaasarraa hammi tokko maal jedha? Ati uummanni keenya kitaaba hin dubbisu. Ati kitaaba barreessite eenyu dubbisaa? Akkana jedha. Kaan immoo namni keenya kitaaba fandi godhu, sappoortii godhu, ispoonsaras godhu, deeggarsa godhu. Kanaafuu ati kitaaba barreessitus akka uummanni vaalii gatii isaa siif hin hubatu isa jiru jira. Haa ta'u garuu wantoota tokko kan itti amanu jira. Nuti hamma hin barreessinitti uummanni maal dubbisa? Kanaaf barreessuun itti fufuu qaba. Aadaan dubbisuu immoo kan fayyaa deemu namnummaan waa barreessu hundinuu mataa isaatiin dubbisu malee barreessuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef jecha. Lammaffaa immoo isuma sunuu fakkeenya godhatee namni kana booda kaka'umsa qabaachaa deema jechuudha. At least gama bahaa kanarraa amma namni yeroo barreesse naannoo inni jiraatu sunirratti kaka'umsa hamma tokko uuman fakkaata. Kanaaf iddoo adda addaattis haala kanaan yoo itti fufuu ta'e fayyaa deema. Kanaafuu wanni guddaan godhamuu qabu hubannoo uumuu isa jiru irratti yoo xiyyeeffanne gaariin fakkaata. Kitaaba kana amma yeroo makkattuu ilaaltu waa hedduu irraa hubachuu dandeettaan fakkeenyaaf sammuu kana keessatti fotoon asirra keetti kuni waa hedduu ibsa jechuudha. Amma yoo ilaallu taate mallattoo furtuu wayiitu jira. Sammuu kana keessa ka gubbaarraa gadi seenu yeroo isa kana bifa banuu goote ija kee lamaaniin immoo kallattii ifaatu jira. Kallattii xiyyeeffannaatu jira. Kana jechuun maal barbaadeetanii keessattuu atama barataa meedisiiniiti waa'ee fayyaati ka barattu waa'ee fayyaa barataa mootummaa keessattuu kitaabni barattoonni fayyaa baatan yoo ilaallu taate kitaaba baay'ee gurguddaadha. Sambiraan tenshina jira, qormaata jira. Qormaata kana keessatti mootuu yaalii piraaktisaatu jira. Ka deemtee dhukkubsataa itti daawwattu yookaan mootuu waan baratte kana ka gochaan itti garsiiftutu jira jechuudha. Kanarratti sitti ulfaanne mi'aati yeroo kitaaba kana barreessitu amma fakkeenyaaf waa'ee fayyaa kana barataa kitaaba kana barreessuun wareegama hangafsi gaafate. Baay'ee ulfaata dhugaa jechuun hanga yeroo gaafa jechuun ani qabxii meedisinii gaafaan seenu irraa jalqabee kanumaan gamtaa barattootaa irrattis itti aanaa pirezidaantis ta'ee Sambootaas pirezidaantis bakka bu'ee hojjedhe. Inni immoo mataa isaatu kanuma dhiibbaa guddaa qabu garuu isaa daran baay'ee kana dhiibbaa irra godhe barnoota irratti kitaaba barreessuu kana. Garuu akka carraa tahee kitaaba kana eegaan ani walakkaa deeme booda koovidiin dhufe. Inni sun anaaf carraa guddaadha kan jechuun namni baay'een barataan amma keessattuu gibbii keessa koovidni komatanii abaara. Anaaf garuu koovidiin carraa gaarii uumee jira. Because yeroo sunitti gaafa ani kitaaba kana barreessuudhaaf ji'a lama guutuu kophaa galeen beekaa jechuun nama waliin osoo kominikeetiin goone jechuudha. Kana jechuun namni dhugumaan artiin fadheewu sirba tokko baasuudhaaf artistiin tokko hawaasa irraa hangam akka bahee kophaa isaatti itti rakkatu beekamaadha. Kunis bifa suniin beesin ture. Garuu isuma kanaa ammallee xumuruu hin dandeenye ture gaafuma koovidii sun jechuudha. Osoon barreessaa jiru gara dhumaarraa nagee editingiin mataa isaatu baay'ee rakkisaadha. Adeemsa dheeraa gaafata. Keessattuu afaan Oromoo gaa qubeen isaa dogongora kan qabaanne godhuu fi hanga 3 2 4 gulaalameetu qubeen ammallee dogongorri ni uumama sun. Kanaaf meedisinii irratti hanga hiriyoonni kiyyaa'u awoo gireedii irratti deebisanii waggaa tokkoof wayii. Kanaaf kan kitaaba kana dhiisiti kan barnoota irratti xiyyeeffadhu hanga jaayina gorsoota akka illee yeroo itti gaantu ture jechuudha. Dhimma kitaaba kanarra
haalaan irra jiru arganii jechuudha. Kanaafuu bu'aa bahii guddaa gaafatachuudha. Kan hojii ol qabsiisuudhaan keessattuu barataa yuunivarsiitii Haramayaati. Yuunivarsiitii keessatti mootuu taateewwan yookaan mootuu gochoota garaagaraatu jira. Muudannoowwanis hedduutu jira jechuudha. Keessattuu ati durataa gamtaa barattootaas taatee achi keessatti akka tajaajilteedha jechuudha reefu kanaa kaafte. Mee yeroo yuunivarsiitii keessatti barattu kana muudannoo akkamtu jira? Yuunivarsiitiin maal fakkaata? Yuunivarsiitiin biyyuma teenya tana fakkaata. Akkuma fuulli ilaalchi yaadni hundi keenya garaagaraatti taateeleen achi keessatti nama qunnamanis baay'ee garaagarummaa qabani. Kana keessa ani taatee baay'ee na qunname kana garuu tan warraan yaaddu samee tokko haa himu. An gaafaan gamtaa jiru barattoonni iddoo adda addaa irraa dhufan gorsa jechuun keessattuu warri naa gadi gaafa dipaartimentii filachuu deeman ni gaafatan. Kana ani hiriyaa koo waggaa tokko na caalu waliin hin gala. Inni yeroo sunitti waggaa afuraffaa ture. Ani immoo waggaa sadaffaadha. Kana akkuma reefu jettee kitaabni meedisinii kun guddinni isaa hammam akka jiru. Kana mucaan tokko hiriyyuma keenya dhufee doormii dhufee yeroo duraatiif inni doormii kana dhufu. Akkami kitaaba maal meedisinii ni ulfaata maal jiruus dhaga'ee jira. Kitaaba yeroo argu tokko arge kitaabni inni arge xiqqaadha. Sammuu rifatee kan biraa kan sirna guddaadha. Ammas deemee kan biraa arge mucaan rifaatu gaafa rifateen meedisinii qabxii fidee jira 500 fi 48 fidee jira galee jira mootummaan galchee jira. Meedisinii sun garuu hin baradhu jee adda sababni amma waan biraa barachaa jira. Tokko mudannoon inni sun kana mudatee jira. Kitaaba laalee jechuudha. Kanaaf garuu wanti sun namni keenya tokko kan nu hubatin jarri faranjii waan jiru tokko jira. Arba akkamitti nyaattaa jennan yeroo takka kutatteeti uggata daddirraa deemtee boqottee ammaas itti deebitu. Barnoonni meedisiniitis bifa suniin malee hangamillee guddaa ta'u waan guyyaa tokkotti dhumuu miti. Amma inni ispeeshaalistii ta'es inni sab ispeeshaalistii ta'us nutis kitaabota qorraa baranna kitaabni gurguddaan jechuudha. Garuu atis sadarkaan hanguma dandeessu irraa hubatteeti. Hanguma sammuun kee irraa fudhate malee dirqama akka barnoota gama gadii sunitti line by line beekuun sun hin danda'amuusi. Akkasiis miti kan jiru mudannoon qabu jira. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin kuufne yaada si lakkiftii. Ajjeeka kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan TV irraa gama keessan dabraa kan jiru sagantaa keessummaati. Sagantaa keessummaa keenya namoota kan guyyaa irraa jechuudha barataa Iliyaas Abdallaa barreessaa kitaaba ija banaa jiru wajjin jechuudha turtii kan taasisaa jirru. Iliyaas maal seete keessattuu yeroo hedduu waa'ee kitaabaa kana yookaan kaafnu taate namaa fi kitaabni garaagara akka jiranidha. Kitaabni hin bitama. Bakka hedduutti ammoo kolaaltu taate tokko tokko gargaarsuma aartii Oromoo kana sanuma gargaaruudhaaf bitaa tokko tokko mootu bitee irraa fayyadamuudhaaf yookaan mootu dubbisee waa irraa argatuudhaaf bitaa tokko tokko immoo guutumaa guutuutti kan kitaaba kanaan beekne jira. Gama kana yoo kolaallu taate mee dargaggoonni kenna keessattuu akkuma reefu jalqaba kaafnee san jechuudha aartii barreeffamaa yookaan immoo barruu kana irraa akka fagaannee jirrudha. Gama saniin kufiitii hamaa keessa akka jirudha Oromoo yoo kolaaltu taate kitaabuma afaan Oromootu magaalarraa argachuun baay'ee ulfaataa akka turedha. Gama baha kanaatti immoo waggoota sadiin keessa jiru kana keessa kitaabni 2-3 akkas bifamaniiti kan jiran. Mee dhaloonni si booda dhufu keessattuu dargaggoonni akka keetii warroonni gufuu kana sodaatanii ta'antu jira amma warroonni sammuu qaban kabaasii ittiin danda'u yookaan immoo narraan bitan waan adda addaa jedhee sodaatee taa'utu jira. Mee isaan kanaan maal jettaan ati? Gara bahaa kana namoota kitaaba 5 barreessee 5 tokko osoo maxxansiin akkanumatti taa'aa jiruun hin beeka. Kan kitaaba sunii olillee barreessanii ta'anii ni jiran. Sodaan tokko kan jiru maali? Dhugumaan isaa deemsa barreessuu keessa wanti nama dhibu barreessuu miti. Edit godhanii gulaalchisanii wanta barbaachisu hunda eebbaaf qopheessuun barreessuun hanga si gaafatu harka 5 akkan waan ulfaatu na fakkaataan. Kanaaf wanti jiru guddaan tokko hawaasni keenya kitaaba bituu yoo jenne kitaaba tokko gatiin isaa kan 100 kan 150 200 yoo maximum 300 ta'a. Dargaggeessi yeroo jimaa guyyaadhaan birrii 500 baasee ni bita jimaa. Garuu kitaaba tokko kan birrii 200 baasee hin bitu.
Isuma kan deeggarsa jeebitu sunu badu lakkoofsi isaa baay'ee muraasa. Sunummaa ugaa waa'ee sabboonummaa itti dhagahamee ta'e kabitu malee bu'aan kitaabni kun buusu hubateetii miti jechuudha. Kanaaf wanti barreessitootaaf wanti dhaamu enerjii negative energiidhaan jechuun wantoota hamilee nama cabsan kan namoonni namaan ja'an dhaga'uu akka hin qabnedha. Hawaasni nama ni deeggara garuu kan nu deeggaruu danda'u yoo nuti deemnee kaayyoo dhimma kana amansiisuu dandeenye malee isaan ifiif waan nu keessa jiru nuuf beekanii takka beekumsi nu keessa jiru arganiitii miti kan nu deeggaruu danda'an. Sun waan uummata keenya qofa itti qomannu osoo hin taane idduma kamittuu dhugaa jirtu. Abbichi sun bahee wanta kana amansiisuu danda'uu qaba. San booda immoo gufuun nu mudatti. Gufuun nu mudatti sun immoo ka abdii nu kutachiisu osoo hin taane ka abdii nutti horu ta'uu qaba. Sabanis yoo tokko kufne lammaffaa tokko kufne malee abdii takka barruun keenya sun bu'aa dhabee jechuu miti. Amma fakkeenyaaf nuti bira kolleejii fayyaa keessa kitaabni barana qofa maxxanfame akka barattoota keenyaatti bara 2013 fi 2014 keessa kitaaba 4 caalaa ni gaha. Jechuun barattoonni kolleejii sun kan maxxansan. Kitaabota kana keessa ispoonsara argatee ka alaan maxxanfame kitaaba 2 akkana yoo ta'e malee kitaabni baay'een barataadhaan maxxanfame. Yeroo akkana jedhu barataan kilaasiidhaan barataan Oromoo fa'aa waliin qindaa'ee birrii 50 200 wanta akkasitti walitti sassaaballee yeroo maxxansiisnee jira jechuudha. Kanaaf warri nuti waan kana hangam takka itti amannaadhaatu murteessaadha malee wanta barreessine kun ni fayyada hawaasa dhiyoon gabbaase ammas hawaasnis ni fudhata jennee itti amanna taanaan adeemsi deemuu qabnu ulfaataa ta'uu danda'a salphaadha jechuu kiyyaa miti. Garuu keessa dabruuf kutannoo nu barbaachisa. Karaa sun qofaanii haala uummata keenya kan isa jiru kanaas jijjiiruu dandeenya abbootii qabeenyaa illee amansiisuu dandeenya fuulduraaf jechuudha. Malee sadarkaa amma jirutti abbootiin qabeenyaas ta'anii even namoonni baratan jaanii aangoo fi iddoo adda addaa waan kana fandama godhuu qaban hin godhan namoota muraasa yoo ta'an malee jechuudha. Kanaaf gama kanaan gababaa kana wannummaan barruu irratti gufuu ta'u tokko kana. Garuu ta'us barreessaan kana booda ani wanti hin dhaamu akka ja'amu sunirra namni gosa wal keessa fuullee ni jira. Akka itti ilaalanii abdii kutuun hin barbaachisu jechuun qaban. Kanaafuu hojiin kamiyyuu bu'aa bayii akka qabudha jechuudha. Asirratti ka dhaamaa jirtu bu'aa bayii isaa san immoo sodaatanii irraa dhaabbachuu osoo hin taane mo'atanii argamuudha ka jechaa jirtu. Aartii Oromoo kanatti haa deebinu mee gama aartii barreeffamaa kanatti yoo kalla deebinu taate fakkeenyaaf aartimmaan hedduun isaatu bu'aa bayii akka qabaataa turedha. Keessattuu sirnoota darban keessa yoo kalaalu taate kitaaba tokko maxxansuudhaaf bu'aa bayiin isaa baay'ee guddaa akka ta'edha jechuudha kan barreessitoota tana dura irraa hubachaa turre. Keessattuu kitaabuma kee kana jalqaba isarraa akka gulaalanii dhimma siyaasaa yookaan immoo waan biratti akka hiikaa turanidha jechuudha kan dubbatamaa ture. Kana malee immoo sirbootuma garaagaraa ta'uma sirballee yookaan fudhannu taate sirba tokko baasuudhaafati jalqaba qaamota hedduu keessa akka seenudha. Qaama dhimmi ilaalatu san qofa osoo hin taane qaamonni biraallee akka keessa seenanii waan kana ilaalanii yoo hawaasa gara biratti kakaasu taate waan san irratti akka osoo maxxanfamin tarkaanfii fudhatanidha. Mee haalli sun jira yeroo ammaa kana maal fakkaata haalli sun? Haalli sun amma baay'ee fooyyee qaba. Jechuun hin jiru wanti sadarkaa jaamus miti ni jiraas miti garuu kan ammaa kun hin jiru sadarkaa nama jechisiisu jechuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf kitaabuma tokko waan barreessiteef jecha kitaabni kee kun akkamii akkana goonaa jee hanga ammaa nama qaama dubbate illee nagarre wanni akkasiin hin qunnamne. Garuu wanti jiru gara fakkeenyaaf waajjira aadaa fi turizimii takka yeroo takka takka deeggarsa hiriyoonni amma kan kitaabni dhiyoota kana eebbifame illee ture galma Calanqootti yeroo deeggarsa gaafattu fa'a kitaabni jechuun instituutiina sun takka dhaabbata tokko waliin kaayyoo isaatiin waliin ni deema kan jiru ilaaluudhaaf fa'a. Kitaaba kee yoo ilaalle akkamii kaju ni jira. Kan biraa anummaa ogaa jechuun kitaabni sun adeemsa deemamu waan ta'eef jecha namni qaamni tokko ispoonsara yoo gaafatte kitaaba qofa osoo hin taane kaayyoo inni qabu sun waliin walitti ni deema kan jiru ilaaluudhaaf wanti akkas ilaalamu yoo ta'e malee kitaabni kun ilaalcha Oromoo qaba takka ilaalchi garee takkaa qaba jedhanii qaama dhiibbaa qabu ani godhu hanga ammaa illee hin qunnamne. Kanaaf kun jechuun mirga afaan keenyaan barreessinee sadarkaa kanaan hawaasaas walitti qabnee ni eebbifne jechuun kun kan yaadamuunu jijjiirama jiru malee kun bara kaanitti gaazexaa hundeessitoonni gaazexaa bariisa
maal ta'an boodarra biyya kana ba'anii akkam akka rakkatan ni beekna. Keessummaa jaalachuun dhufa booharsitii odoo harka hin quufne yaada si lakkiftii. Hayyeka Iliyaas keessattuu gama kitaaba keetii kanatti yoo deebinu taate ija banaa jechuudha. Ija banaan amma akka jalqaba hiikaa kennineef sanittis yoo kalaallu taate maqammaan isaatuma fakkeenyaaf yoo kalaallu taate bohaartii takka akka qabudha. Ofitti nama harkisa nama gammachiisa. Kana malallee mootu waa'ee kitaaba kanaa keessa isaa takka takkatti yoo seennee kalaallu taate yeroo nu daangessa jechuudha ammaa fi fuulduratti ilaalus hin dandeenya ta'a. Garuu mootuu mee kitaabni kun xiyyeeffannaan isaa maal irratti? Amma fakkeenyaaf kitaabota iddoo kalaallu taate tokko tokko siyaasa irratti ka xiyyeeffatu, tokko tokko mootuu ogbarruma hawaasa keessa jiru irratti ka xiyyeeffatu yookaan mootuu afool hawaasa keessa jiru irratti. Mee ija banaan kun maal irratti xiyyeeffata? Ija banaan wanti irratti xiyyeeffatu akkuma jalqaba jenne takka kitaabni tokko xiyyeeffannoon isaa bakka irratti qoodamuu danda'u dura gosuma kitaabaa isaa irratti. Amma kitaabni gosa barnootaa jira, kaan jira. Artii irratti ogaa gara dhufnee kitaabni kun bifa walaloodha moo kan jiru irratti yoo adda qoodne kitaabni kun motivationalidha jechuun kaka'umsa kennudha. Kana jechuun immoo milkaa'inni namoota adda addaatiif waan adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf qotee bulaan tokko qotee oomisha isaa sirriitti hamma inni yaade sun argachuun isaaf milkaa'ina ta'uu danda'a. Atileetiin tokko fiigicha fiigee fiigicha sun tokkoffaa bahuun riikardii haaraa galmeessuun isaaf milkaa'ina ta'uu danda'a. Barsiisaan tokko immoo barattoota isaa barsiisee qormaata akka biyyoolessaatti sadarkaa olaanaa akka fidan arguun isaaf kaayyoo fi milkaa'ina ta'uu danda'a. Garuu namoonni milkaa'an kun hundi amaloota tokko isaan godhan qaban, amaloota tokko qaban. Fakkeenyaaf yeroo isaanii sirnaan fayyadamu, amanamummaa, beekumsa irratti hundaa'u, dammaqoo wantoota amaloota isaan kana walitti tokko godhantu jira jechuudha. Namoota milkaa'an irra hedduu isaanii amala tokko godhu jira jechuudha. Iddoo adda addaa irratti kan milkaa'an ta'anillee. Kanaaf kitaabonni bifa kanaan barreeffaman namni tokko milkaa'uudhaaf maal godhuu qabaa kajuu jechuudha. Kitaabni jabanaatis kaayyoon isaa fi xiyyeeffannoon guddaan isaa namni tokko jireenya isaa keessatti milkaa'uudhaaf maal yoo godhe milkaa'uu danda'a kajuu jechuudha. Kanaaf umriidhaan osoo hin daangeen beekumsaan barnootaan osoo hin daangeen namni tokko yoo beekumsa wantoota asirra jiran kana hojiitti kan hiikute jireenya isaa akka milkaa'u isa gargaaruu danda'a kajuu irratti. Fakkeenyaaf boqonnaa tokkoffaan dammaquun filannoo miti jedha. Kanaaf wanti hundi ija banachuu jechuun maan sunu dammaquudha. Reefu ati wanta tokko kanuma kitaabuma irratti boqonnaa lammaffaa akka seensaatti fayyadamee tokko tuutee turte. Gara baa kana qotee bulaan keenya jimaa fi takka bunaa ta'uun ganama keessattuu jimaadha kan beekamu gara baadiyyaatti. Jimaa yeroo qamaan ija banaa jedhama. Ijji nama sunii duraanuu banamtee jirti riba hoggaa ka'u. Ijji banamteetu bakka iddoo jimaa sunis dhaqe. Garuu ijji dhugaadhaan banamuu jechuun ija tana osoo hin taane isaanummaan kan jimaa fayyadamu sammuudha. Boodarra siyaa'ina harkatee sammuun isaa guyyaa kana har'a maal hojjechuu akka qabu karoorfatee hunda adda baafate jechuudha. Kanaaf tokkoffaan boqonnaan tokkoffaan dammaquun filannoo miti ja'a. San booda lammaffaan achi deebee amaloota namoota dammaqanii ibsa. Kana gaa hundumaa wantoota as keessaa kana ibsuudhaaf atis ni dandeessaa waan jiru qaba jechuudha. Boqonnaa tokko kan mataa isaa jira. Kanaaf hunda deemee immoo wanti xiyyeeffannoo dhumaa gara beekumsaati kan geessu. Beekumsi humna nuti fi har'a biyyoota gurguddatan jedhamanii fi nuti immoo maqaa warra gurguddatanii wanni nu maxxanfameef qaamaan nurra gurguddatanii osoo hin taane beekumsa sun. Kanaaf inni kun waan hundaa dhimmi ijoo addunyaa kanarraa kan nuti namatti caaluu dandeenyus kan namni yoo nu caale namaa gadi itti ta'uu dandeenyu beekumsa. Kanaaf beekumsi sun akkamitti akka horachuu qabnu irratti xiyyeeffata jechuudha. Kanaafuu kitaabichi saayikooloojii jechuun hin danda'ama jechuudha. Waliigalli isaa xiinsammuudha. Sammuu irratti jechuudha kan inni hojjetu. Kabajamtoota daawwattoota keenya barataa yookaan immoo barreessaa Iliyaas Abdallaa wajjin jechuudha turtii kan taasisaa jirru jechuudha. Keessattuu kitaaba ija banaa jedhu barreessite jechuudha. Hawaasa Oromootiif ka gumaachaa jirudha. Keessattuu eebbisaas fuulduratti akka ta'amudha jechuudha torbee takkaan booda. Kana wajjin wal qabsiisu
barsiisuudha amma Eliyaas gamoo barreeffama yookaan immoo kitaaba takka jettee osoo yuunivarsiitiidhaan eebbifamin hawaasaaf gumaachiteeti kan jirtu. Mee fuulduratti akkam ta'uu yaaddaati? Fuuldura an kaayyoo guddaan qaba. Kun kan jalqabaati malee isa dhumaati miti. Inni jalqabaa kun bifa kanaan yoo kan milkaa'u ta'e fuulduraaf abdii guddaadha kan hin qabu. Tokkoffaan inni fedhiin koo barreessuun kitaabota biraa barreessee itti fufuudha. Kana dura kitaabaan ani jalqabee walakkaa ol xumuree kan hin dhaabee jira. Lammaffaan immoo kitaabni sun kan seenaa ture. Kan biraa kitaaba saayikolojiidha kan maxiin sammuu jechuudha. Kan biraa kan barraa'ee isa xumuruuf xiqqoo hafu jira. Gaa barnoonni meedisinii baay'ee ulfaataadha. Kanaaf akka fedhinnaa keenyaan illee ta'uu baatu fuulduraaf kitaaba waa'ee fayyaa irrattis ogummaadhaan akka qabnu kitaaba kan bifuma amma barreesse kanas itti fufee bifa sagaleetiinis bifa kitaaba kana biyya keenya keessatti amma kitaabni PDF'n baay'een baratamne siistamni sunillee kaballate yoo ta'e bifa PDF'tiinis bifa hard copy kan amma maxxansaa jiru kanaanis itti fufee barreessaa cimaa ta'ee dhalootaaf fakkeenya ta'uun fedha jechuudha. Akkasii kaa fuulduratti waan yaadde akka galmaan ga'attu nullee abdii godhachaati mee gara dhumaatti tarkaanfachuu irratti kan jirru Eliyaas keessattuu namni galateeffattus yoo ka jiraattu taate hawaasa Oromootiifis immoo wanni ati dhaamtu yookaan immoo wanni ati dhaammattus yoo ka jiraate kana malallee immootu akkuma walii galattuu wanti naa hafe jira ka jettuu ka jiraattu taate carraa dhumaa sii kenna. Galatoomi ani wantiin jiru dhumarratti wanti jalqabame hundinuu galmaan ga'uun ni danda'ama. Kanaaf wanta yaaddan tokko yaadni isin keessa jira taanaan yaada sun jalqaba itti amantanii hajuu if gaafadhaa. Yaada ittiin amanne hin jalqabina. Yaada itti amantan garuu if bira bulchitanii akka achumatti qancaru godhuun hin barbaachisu. Kanaaf sodaan jiraachuu dandeessi. Sodaa if keessaa dhabamsiisuu hin dandeenyu. Ani hangaan irra sadarkaa ammaa kana barreessaa sirra ga'u sodaa qabaachaati. Garuu yeroo takka sodaan injifata yeroo kaan immoo ana ganama kee sodaa injifata qabsoo suniin jechuudha as geenya. Kanaaf galma ga'uun adeemsa guyya tokkotti takka ammumatti ta'uu miti adeemsa dheeraa keessa adeemamu. Kanaaf dhaloonni har'aa kun jijjiirama argamsiisuu barbaanne taanaan jijjiirama barbaanne sun ifii keenyaaf taanee argamuu qabna. Qaama biraarraa eeguu hin qabnu. Kanaaf ani kitaaba kana sadarkaa kanaan ga'uuf namni hundaa ol galatoofadhu tokkoffaan hiriyoota kiyya kan kolleejjii fayyaa wallaansaa waliin barannu itti aansee kitaabni kun maxxanfamee hanga sadarkaa kanarra akka ga'uuf qaamota na deeggaranii hundaa ol immoo rabbii guddicha kaa'asiin nu ga'een galatoofadha. Akkuma walii galatti garuu warra qophii kana daawwataniif dhaamsiin nan dhaamu qophii eebba guyyaa jabanaa kan sanbata xiqqaa galma calankootti gaggeeffamu irratti akka argamtan achi irratti argamuun anaafis hamileedha. Aartii Oromootillee jajjabeessu waan ta'eef nurraa naafina achitti walaa agarru dhaamsuu hin qaban. Ayyeka nutis guddaa si galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa keessummaati. Sagantaa keessummaa keenya immoo kan guyyaa irraa jechuudha. Abbaa barreessaa kitaaba jabanaa barataa Eliyaas Abdallaa wajjin jechuudha kun turtii taasifne. Kitaabichi isaa kaa fuulduratti akka eebbifamuudha. Guyyaa sanis kan irratti argamne jajjabeessu maaliif aartiin Oromoo kuni keessattuu ogbarruun afaan Oromoo abbaa lamaan qabu abbaan hawaasichuma jechuudha. Hawaasichi mootuu bira dhaabatee hirphuun dirqama seenaa haa baanu jechaatiin kanarraaf qopheeffanne kanaan waliif galchinaa hangammattee turtii kan isin wajjin taasise ani Muhammad Huseeni akkasumas immoo ogeessaa kaameraa keenya jechuudha Muhammad Khalidii fi daayirektara teennaa isin wajjin taane jechuudha hangammaa kan isin wajjin turtii taasifne torban immoo sagantaa keessummaa biraatiin kan walitti deebinu taati hanga torbanitti nagayaan nu tura. Keessummaa jaalachuu Harsiti Odo arka hin kufne Yadaf silakifti Summa jalajun rufabo harsiti Summa jalajun rufabo harsiti Odo arka hin kufne Yadaf silakifti